Wala lesa guruna fikesa budda tikamartu simadha sensisa mujjete dufte kara era kesa simadha hamilen kabajante sisa simadha hamilen kabajante sisa barsiistu afaanii dhaloota qubeedhaa hunduu isii beeka kan xiqqaa guddaadha lillii kennaa fi harkaan simadha lillii kennaa fi urjii dubartoota mootii qubeewwanii ummataaf dadhabdi guyyaa fi halkanii dadhabe hin jettu homa hundaanii dadhabu hin jettu homa hundaanii dhaloonni isiidhaa barkachan addaadha dhaloonni isiidhaa biyya ambaadha akkasiin barsiisti bar afaan isiidhaa akkasiin barsiisti bar afaan isiidhaa yaa toltuu tufaa qabsoo kan hin daganne olkaatee dubbatte saba kee falmattee qarshiiftee yeroo kee hundumaa wareegdee ummata naannoo kee hundaa walitti qabdee miidhama saba kee addunyaaf lallabde miidhama saba kee addunyaaf lallabde sabni kee hunduu baay'ee si abdata waan ati dalagde eenyutu dagata isa gaafa miidiyaa isa gaafa xayyaaraa isa gaafa miidiyaa isa gaafa xayyaaraa irra deebi'uudhaan anaa dhufu siin jenna sabni Oromoo hunduu si jaalata keessattuu ordaan baay'ee si jaalata keessattuu ordaan baay'ee si jaalata galatooma. Kasih asal dari tuan sini. Saya sudah ada. Durse. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Duraan dursee galatoonfachuudhaa fi akka miseensa ordaa taatanii asitti argamuun kiyya baay'ee natti dhagahame hedduu na gammachiise. Ani bakka hedduutti ni affeeramallee ni argamallee ammoo bakka tokko ani affeera nama eeguurra bilbileetiin dhufuu qabaan jedha bakka tokko san keessatti ordaan isa keessa bakka tokkodha jechuudha. Ani asitti hin affeeramne dhugaa dubbachuudhaaf an bilbileetiin dhufaa jira warra ordaa arguu qabaa jedheeti baay'ee jaalalaa fi gammachuu isinirra waan qabeef jecha asitti argamuu qabaa jedhee fi waan na taqabbaltanii fi sirritti akka gaariitti waan magaala kana qofa keessaa fi Istaanbul irraa eegaleetiin asitti na keessummeessuu keessanii galata guddaa qabdanii isin galatoonfachuu danda'a jechuudha achuma irraa eegale. Hayya. Hayatında ilk hasta olmamıştır. Yani özellikle. Hadi kesiyoruz. Ne güzel. İçinde çikolata var. Güzel. Kesiyoruz. Ne güzel. İşte kestim. Ha öyle mi? Vallahi birazdan da yani düğünü gibi hissediyorum. Bak kahve getirdiğini şüphettim bu şeker mi tuz mu diye bilmiyordum. Sonunda şimdi pasta getiriyorlar evet. Sonra da takıya devam ederiz. Kasi badawanu fi kasi man tujura bani radio jakasi kana badawanu fi kana abbatu egatawanu fi barana